Guys, application kun isinin darbiin bilbila keessan irraas dirqama qabaachuutii qabdu jedheetii yaada. Sababni isaa immoo gaafii isin gaafattan kamiifiyyuu deebii isiniif kennuu ni danda'a. Akkasumas illee hojii manaa isin itti kennattan isiniif hojjechuu ni danda'a. Kana biratti immoo firiidha. Kaffaltii homaawwata kun qabu beeksisa garaagaraa irraa bilisadha. Kana dura akkuma beektan OpenAI ni kennu kaffaltii $20 olii kaffalchiiseeta jechuudha. Ji'atti imeejii adda addaa generate gochuudhaaf viidiyoo adda addaa hojjechuu akkasumas illee wantoota professional ta'an hojjechuudhaaf kaffaltii barbaada jechuudha dirqama. Garuu kana booda application Microsoftiin hojjete kanatti fayyadamuudhaan salphaatti waan barbaadan kamiiniyyuu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma asirratti agartan imeejii generate gochuudhaaf akkasumas illee barreeffama garaagaraa barreessuudhaaf gaaffii keessaniif deebii argachuudhaaf immoo voiceidhaan yookiin sagalee keessan qofaa itti haasa'uudhaan waan barbaadan gaafachuu karaa itti dandeessan salphaatti isiniif qabatee dhufeetii jira jechuudha. Aappii baay'ee tokko barbaachisaa ta'edha. Kan isinirraa eegamu application kana keessa seenuudhaan akkaawuntii create gochuu qofaadha. Sana booda login gootanii itti fayyadamuu qofaadha jechuudha. Kan isinirraa eegamu application kana immoo eessaa argana kan jedhu isin agarsiisa. Guys, jalqaba gara Google keessan yookiin Chrome irra dhufuudhaan STMOR jettanii bifa kanaan barreessitanii sarchiin gootu. Sana booda jalqabarratti kan isiniif dhufu stmor.com kan jedhu kanarraa tokkootiif tuquudhaan weebsaayitii kanaatti isin dabarsa. Booda bakka kanarratti malti sarchii argattus malti sarchii kanarraa tokkootiif tuquudhaan as keessatti KPP jettanii qubee sadii barreessitanii sarchiin gootu. Sana booda suuraa kanatti isiniif dhufa. Suuraa isiniif dhufurra tuquudhaan akkanatti scroll yoo gootan dhumarraati install ka jedhu ni argattu. Install ka jedhu kana yoo tuqxan qaxxaa bilbila keessanitti daawwachuu godhachuu ni dandeessu jechuudha.